nama ulamaa jaalatu, nama barattoota jaalatu, nama ibaadaa jaalatu. yaa duniyaa jiruu gabaa abduu sitti waraani jaalalee nuti. Dubartii 8 fi dhiira 8 qabanii san keessaa 3 gara fuula Rabbii deeme 13 jira. Ilmaan 13 sanirraa arra nama 180 jira. Arra kitaaba tokko tuffamee jechuudha. Addunyaa kana gaafa irra hin jirre gaafa irraa dabarfanne maal hirrifnee deebnaa gaafii keenya hundaatu. Eega abbaan keenya Aliyyi har'a yoo dabran ilma isaanii bagaarii Sheikh Jamaal nu hambisanii rabbi isaanii haa araaramu. Rabbi isaanii haa araaramu. obboleessa keenya qaalii sheeka keenya saahiba keenya jaalalloo keenya ustaaz Jamaal Aliyyi rabbi sabrii jamiila isaanii haa kennu. Salaamu alaikum. Ustaaz Raayyaas Sheikh Jamaal Aliyyi ni jaallattaniimi wal biratti kunoo rooma obbolummaan maatii ta'anii wal bira jiranii Allahu Akbar. Kaleessa kaasetta keessan dhagee biyyi islaamaatu akkana bokkanaa miti kaasetta keessan dhagee biyyi islaamaa tureeti harralleen daawaa keessan san bifa haaraadhaan akka itti nuu deebitan amaanaa ummata muslima Itoophiyaa jedhu more rasoota bakka bu'ee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. دام سنوتي كم توكتين ما توكتين سوني مالني ولتكبر منكم وما كان ربنا واساسه أباكي ينبرا آخر من ربنا متابعوكي مكي مدام بيشاتي إنما مرامة مدام بيشاتي قالون سانف مدام بيشاتي midhaan bilchaate inuma muramaa midhaan bilchaate inuma nyaatama yookaan hin faca'a yookaan sanyii ta'a warri sanyii ta'e addunyaan kun nu argachuudhaan maal argattee nu dhabuudhaan maal dhabbii laata addunyaa kana gaafa irra hin jirre gaafa irraa dabarfanne maal hirrifnee deebnaa gaafii keenya hundaatu har'a kitaaba tokkotu cufamee jechuudha. Guyyaarraa lubbuun nama tokko jechuun kitaaba isaanii eega gaafa dhalatanii yookaan ga'eessa ta'anii barreeffataa dhufantu har'a cufame. Kitaabni isaanii irratti har'a namni tokkoon barreessan yoo inni barreessan yoo wanni isaan lafanii deeman barreessan mal yoo wanni isaan lafatti dhiifatanii deeman barreessan qofa barreeffama wanni biraa kan isaanii kitaabni har'a cufame. Ijoollee dhageessanii kitaaba keenya irratti maala barreeffannu? Kitaabni keenya fuulli har'aa kun lamuun deebi'u amma yoo malqiyaamaatti har'a guyyaa keenya irratti maal barreeffannaa dhagaafiin guyyaa har'aa irratti fuula duwwaadha guyyaan har'aa guyyaan kan kee inni har'aa fuula duwwaadha fuula duwwaa kana irratti fuula waa takka irratti hin barreeffamne irratti maal barreeffanna subii har'aatiin ulaabanalli hajamu subii salaata du'aatiin guyyaan peejiin har'aa kitaabni har'aa subii har'aatiin baname furtuun guyyaa har'aa subii har'aatiin yoo baname maal irratti barreeffannee zuuriitti gabaasa gochuudha deemaa jira rabbiif fuulli har'aa fuula duwwaadha kitaabni fuulli nama fuuldura ilaan namni har'a guyyaa akiraatti achi godaanu kitaabni irraa hasaa har'a cufama kitaabni nama har'a duniyaa irraa galuu hadha cufama kanaaf hamma kitaabni keenya ittiin barreeffaminitti maal barreeffamnee cufsiisuudhaa deemnaan gaafii keenyaa ta'u wanni har'a dhaammannu warri har'a waliin jennu addunyaan nu argachuudhaan hin gammadin nu dhabuudhaan waan gaddituuf hin qabdu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. barattoonni islaamaa ulamaa'in islaamaa hayyoonni islaamaa wajjin hundi keessanuu rabbiin abbaa biyyarraayis anarraayis jallaa isin haa Abbaan kiyya
أصلاً إني دلقت القول أنا برسيفتونا الرد قولا أنا برسيسون نما علماء جالتو نما برتوتا جالتو نما عبادة جالتو سلا أنا رنم لبرات بيخانا لبرا بدين جاني بري نلوتان عمري ساني أرى وقعد بجاني جرني ilmaan 16 qaban dubartii 8 fi dhiira 8 qabani san keessaa 3 gara fuula rabbii deeme 13 jira ilmaan 13 sanirraa arra nama 180 jira nama 180 kaniin maqaa katabadhee qabu santu jira gammachuu guddaan na dhageemaa tana hundarra tana gammachiiftee isin abbaa kiyya akkana na wajji gaggeessuun tun irra na gammachiiftee jazaa rabbi isin haa kafan anilleen isinilleen nama akka abbaa kiyyaa kanatti guyyaa gaggeessaa isaanii tolu rabbi isin haa taasisuun isin ijaa jazaa rabbi isin haa kafalu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا. ربي قرآنك يسوى عجيب حرك ربي جرامي جرم حرك ربي جرام ربي سنولتي الذي خلق الموت والحياة كجرون لهم كدوان لهم إيقا قيار آدوات ولنقبه ربي ولي أمود وثنا أمير ليبلوكم أيكم أحسن أملا. أنت وان غاري دچي رتي فجافتي أسر دبرا يجولان إيغا قويا كنا وان غاري فجافتني ودبرا ملكي تجرى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يسولي بزي مدر لا يسموت توست نقر بشاي كراجل فا أماراتي أفا أرمو تجلسوا للدني يسولي كمدر لا يسموت أفان بيتا كانت وجه إيش اللي سيرجع من أفان وقع ما يتبيتا من يوم اللي جالس إيجا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يسولي سموت سوست نقر بشاي كران علمنا ما قاف الدنيا رديمه واسدي طبعا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وان قاري أكا مسجدا أكا بيري يو إجارته يده والنسون أكو مجرون أكاونتي صارت ياتي وانا بيشدو إلي بلاك بوكس المتبال ما تسبر عليك ورزاي قبل أكيد قلاف أكاونتي رد أو ولد صالح يدعو له يوكان المغاري دتشي كان رتم بفتنيتين إسا دعاء يقول كون أمو مال أو علم ينتفع به يوكان أمو علمي أكا علماء قردان برسيساني أمة فيدو إيشا إيقا أبانك إن علي أرعو دبران علم إساني المغاري شيء جمال إنه هم بساني رني ربي سانيها أرارو ربي سانيها أرارو علم دعائي قلوف هم بفتشو وان قدانا يا أبوتي أسكي سجرتن يا إلمان أبوتي إسن قرا سفته أبوتين كي سنقافة دبرتين بودا واي سنرى بربادا واني سنرى بربادا قدان يا ربي أباكي يا أراربي جتشو وان جاري إساتات إزارو في وان قاري قلو في سرى إسان تاجا من جتشا مالي دلقا لساني قيان الرجال قبل أكاونتو تزكتوال بلوك هونال وان دلقة مالي كون انقطع قوم والمالت كناف ilma gaarii akkana ilma biyyallee fayyadu ilma numaraa kunu harkisee dhodal shee jamaal jiraachuu dhabaate nullee asin dhufnu ilma biyyallee fayyadu ilma addunyaa fayyadu warra lafa kanarratti hoomishee dabru rabbi nu haa godhu warra ilma gaarii hoomishee biyyaa dabarsee dabru rabbi nu haa godhu. Eegaa silaa guyyaa akkana harargee dhufnee waan baay'ee qaadnaa silaa waan baay'ee waan qaaqutu gara 50 kumtaala 50 fe'ee dhufe guyyatu guyyaa taazi'aati soddaadhaan baay'ee qabna silaa kawaa walitti himnu guyaan guyyaa taazi'aa waan ta'eef guyyaan guyyaa sabriiti taan bal'innaan sagantaa biraatiin walitti deebina har'aaf tashantaasee dhufte achi garaa keessatti haftu rabbi isaanii haa araaramu warra rabbi sabree haa kennu harargee guutuu rabbi sabree haa kennu ulfina guddaa nu kootanii nullee nu kabajjanii gama keenyaan warra finfinnee bakka bu'eetiin haasawa wanni naa kenname hagatti basala wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أباك ربي عارم. جنة إنسان أساس. وبليس كنا قالي شيخ كنا صاحب كنا جاللو كنا أستاذ جمال علي ربي صبري جميل إنساني هاكن. قيان كن قيا قدادا قيا ألفاتا
قويا أباك الناتي قويا كان رب وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.